Yooyyaa nagaa keessanii matiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan kun sinaa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaati walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti kan waliin ilaallu Facebook irratti add friend irra gara followertii akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu, namni kana caala follow akkasiin godhutti akkamittiin akka jijjiiruu dandeenyudha jechuudha kan waliin ilaallu. Baay'een keessan kan akka barbaadan shakkii tokko iyyuu hin qabu, namoonni hedduun ni barbaadu jechuudha. Add friend kanaan booda isiniin godhanii jechuudha. Namni follow si godhu tooftaawwan jiran hundatti fayyadamuutiin follow keessanis baay'ifachuu ni dandeessu achiin isiniin jedha. Gara barnootaatti osoo hin deemin dura kanneen YouTube channel keenya haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhu irra kaawwachuun viidiyoon keenya tooraan akka isin qaqqabu taasifachuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentiin keenya banaadha. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin jalqabna. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega appii Facebook isin barbaachisa. Appii Facebook hundi keessanii qabdu Play Store irras immoo ni jira. Ni fayyadamtu jedhee tayaada laayitiin isinitti agarsiisa jechuudha. Facebook isa guddaanis warri fayyadamtan rakkoon qabu jechuudha. Tuqxanii ni seentu jechuudha. Si'a tokkoo fi tuqxanii yeroo seentan kan keessan addiidhaan jira jechuudha. Gara followtti akkamitti akka jijjiiruu dandeessan waliin ilaallaa jechuudha sitti. Sana booda erga kanattiin seentaniin booda sadee yookaan sararawwan sadii gaara irratti argitan kana ni tuqxu jechuudha. Kunoo sararawwan gaara kana irratti argitan kanarra si'a tokkoof ni deemtu jechuudha. Kunoo sararawwan kana erga sarara deemtanii gadi ni siqtu. Erga gadi siqtaniin booda settings kan jedhu kanarra ni filattu jechuudha. Si'a tokkoof tuqxanii ni seentu. Erga ishee irra tuqxanii seentanii ammas gadi ni deemtu jechuudha. Gadi ni deemtu jechuudha. Sana booda followers and public content kan jettu kanarra ni argitu. Ishee irra tuqxanii seentu jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi ishee irra edda tuqxanii seentaniin booda wantoota garaagaraa sirratti isiniif fidaa jechuudha. Isa kana sirreessuu qofaa jechuudha. Who can follow me jedha. Follow namni isin haa godhu jechuudha. Public kan jettu kanarra ni tuqxu. Innu gara malee cuquliisaa jechuudha. Friends irraa gara publiciitti jijjiirtu jechuudha. Asirraa who can the people pages and lists you follow jedha. Peejoonis follow sinaa godhanii, peejiiwwan jiru isaanis follow sinaa godhanii, uummannis immoo sinaa daawwatanii public kan jedhu kanarra tuqxu. An public irra kaawwadheera jechuudha. Inni sadaffaa who can see you followers on your timeline jedha. Yeroo isin irra jirtan Facebook irra jirtan daataa keessan bantanii Facebook lixan namni akka isin ilaalu haa ta'u public gootu jechuudha. Hunda isaayyuu public gootu jechuudha. Maaliif influencers irra isiniif hin taa'u jechuudha. Setting isa kana qobaatti Facebookiin kan baaseef kanaafi jechuudha. Isin immoo hunda isaa maal gootu jechuudha. Public gootu jechuudha. Waan isin dhibu yookaan waan isin rakkisu baay'ee hin qabu jechuudha. Asirraa of Facebook proof kan jedhu kanarras on gootu. Comment ranking kan jettu kanas on gootu. Maal jechuudha kuni of Facebook review kan jettu kun ishiin jalaan kuni Facebookiin waa'ee keessan akka hin ilaalle akka hin hordofne jechuudha. On gootuu fi comment ranking immoo commentiiwwan garaagaraa addatti sadarkaadhaan isiniif haa ta'anii on gootu jechuudha. Sana booda immoo public profile info kan jedhu kan waa'ee profile keessanii, waa'ee Facebookii keessanii namni Facebookiin odeeffannoo fudhatudha. Isas immoo on gootuufi jechuudha. Sana booda deemtanii setting isaa keessaa sirreessu qofadha jechuudha. Wanti isin dhibu hin jiru jechuudha asirratti, yookaan immoo wanti isin rakkisu hin jiru jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Sana booda edda fixxaniin booda ni baatu jechuudha. Kunoo as keessaa waan hunda fixxanii jirtu jechuudha. Kunoo kanuma jechuudha. Hunda isaa isa oniif office hin gaafate on gootu, isa public friend fi friend of friend hin gaafate immoo public irra keessu jechuudha. Hunduma isaa isa gubbaa filattu. Erga isa filattaniin booda as keessaa ni baatu jechuudha. Sana booda gara followersiitti isiniif jijjiirama jechuudha. Namni friend isa isin gaafachaa ture followers isiniif ta'a jechuudha. Yookaan immoo isin hordofu jechuudha. Isiniif lakkaawwamas jalqabaa jechuudha. Asumaan kanan isinitti himuu barbaadu warroonni peejii keenya hin beekne yoo jiraattan follow like gochuu hin dagatina isin jenna. Pages qabna jechuudha Facebook irratti.
kunoo asirraa bakka profaayilii keessanii yookaan piikcharii keessan suura keessanii ni argattu. Sana booda kunoo asirratti followed by jedheet kunoo nama amma qabdanii asirratti follow-dhaan isiniif kaayaa jechuudha. Akkanattiin haala ajaa'iba ta'eetiin jechuudha. Yoo akkanatti isiniif hin fidu ta'e edit profile kan jedhu kanarra isa tokkoon ni tuqxu. Kunoo asirra iddootti profaayilii keessan edit gootan jechuudha. Sana booda xiqqoo ishii gadi ni deemtu. Erga deemtanii intro kan jedhu kanarra ni argattu. Intro kan jedhu kanarra edit kan jedhu kanarra isa tokkoon ni tuqxu jechuudha. Editii kanarra isa tokkoon ni tuqxu. Waan baay'ee isin rakkisu hin qabu jechuudha. Sana booda xiqqoo ishii gadi siqtu. Erga siqxaniin booda followers kan jedhurraa followed by ishii jettu kanarra on gootanii save gochuu qofa jechuudha. An save godhadheetan jira. Waan rakkisuu hin qabu jechuudha. Namoonni baay'een followers irra kaawwatu jechuudha. Fakkeenyaaf qaalii Oromoo kan ta'e Jawaar Mohammad. Kunoo Jawaar Mohammad anuma Jawaar jedhu naaf fidee jira jechuudha. Innis illee fuula isaa kunoo akkanattiin followed by jedhee kaawwatee jira jechuudha. Viidiyoon irraa akkasinitti tola abdii guutuudha kanan qabu. Viidiyoo ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutu nagaa naaf ta'a.